Faajjeen uummata keenyaa waliin qabame eessa ga'ee maalirra ga'ee gaaffii jedhu warri gariin immoo warri jarjarullee asliif makiin nyaatanii ittiin caffaraa jiranii makiinaan bitatanii ispoonsaraan bitatan warri jarillee jira kan wanni jedhan baay'eedha. Mee waan saniin kan warra waa jedhu homaa rakkoo miti waan haga ammaa isin bira ga'ee akkasii uummata yoo ibsitan waliigalaa. Birdiri mati ibsitanii waliigalallee yoo ibsitaniif uummata kanaa nutti tola. Kanuma wannoo barbaannetti mabraaraa jedhaniiti afaan warra Itoophiyaatiin maglaca. Abshiru. Hayyee. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد دوران دور سر ديبيون اسم ما في ورا نزاوج تاجرنيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندشوني بربادة. عليكم السلام. بقربين جراچسين أجا في فيان يروتنا نبيه نموان غاري أدو نما يبرد أمره هواسي في تبيا دربين نتايسي. الحمد لله رب العالمين جتشا نمني جروان ديسو ballonis jirti rakkoonis jirti gammachuunis jirti gaddinis jira quufaa fi beela jiruu fi dhabama rabbi waa hundaa'u waliif haalatti uume kaan qabeenyatti kannee qananiisee kaan qabeenya dhoorkatee hiyyoomsee rakkisuun fatanaadha. Ammoo namni jiru fatanaa san ba'uudhaaf hanga dandeettii isaatti ijibbaata godhuu qaba. Isinis sanumarraa ka'uun ijibbaata gootanii osoon gara haasawaatti hin seenne isin lamaanii wal biratti isin harkaa jiru kanaa fi waayillan keessan duuba jiranis ta'ee guddaa galatooma isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan obboleeyyan keenya warra waamicha keessan hawwaatanii hawaasa keenyaaf beelee isin jennaaniin ni jirra hawaasa keenyaaf ja'anii waan danda'aniin lukkuurraa hanga lubbuutti hawaasa isaanii cinaa dhaabbachuudhaan mooraalii teessanii fi hawaasaallee eegan guddaa galatoomaan jechuun barbaada. Namni waa kadhatu rabbi si haa kennu jechuun jibba jambee taakkaan yoo ta'e kennu baate rabbiin isaa naa kenna jee kaloluu seddu beef sirraa naa kenna kaati jee kaloluun baana akkasii hawaasa kiyyaafiin sagalee tahaa hawaasa kiyyaafiin deeggarsa barbaadettee gabbaatee gaafa namni ati abdii isaa eega rabbiiti gabbaate san si jala use qalbii si jaba mooraalii teessanillee eeganiiti abshiruu ni jirraa isiniin jechuudhaan deeggarsaarra nu bira geekaniin ganaa himuudhaaf taa'u kana gumaachanii isinillee namaanaa san waan isaan amananii isin biratti ergansan gara keenya dabarsitanii isaanis isin lachuu galatoomaadha jechuu barbaadeeti. Namni nama ta'ee namaaf hin yaadne namaa miti. Ergamaan keenyaas amantiin teenya wanni nu barsiifte kanuma akka aadaattis uummanni keenya waliif raamatu wal bira dhaabbachuun fakkeenyaa yeroo roobni dhabame qabrii banaa jira qabrii sayyoo cufne malee nuun roobu janii waa walirraa fuudhanii nama rakkate qabeelawe yataamaa gargaaranii rahmata rabbi irraa barbaadan jechuudha. Irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa jan yoo nuti lafa jiru rahmata walii goone rabbi illeen samii irraa rahmata nu godha jechuudha. Rabbi irraa rahmata argachuudhaaf nuti rahmata walii godhuu murteessaadha. Kanaaf wanni isin gootan waan bareedaadha. Man lam yahtamma bi umuuril muslimiina falaysa minnaa. Namni amrii hawaasaatiif yaaddoo inni beelti hawaasaa beelatiyya jee namni hawaasaaf hin dhimmamne nurraa himiti ka jaansan ummata Muhammad ta'uu keessanillee har'a hawaasa keessaniif dirmachuudhaan mirkaneeffattanii jirtanii isiniin jechuu barbaadeeti. Akka nama tokko jiruu nagaa jiraachuu jirtan beelan qabdan dheebuun qabdan achuma fi teessanii beelaa deebuun qabne nama beelaweef laalachuun keessan waan guddaadha. Rabbi isinirraa haa jaalatu. Obboleeyyan isin jala hawwaatan illee irra deebi'ee rabbi jannataan deebisuufi namni tokko gaafa nagayaa gaafa sadoo gaafa qananii qabeenya kophaa qaba malee gaafa rakkoo wajji qabu qabeenyi aslii hin qabu qabeenyi makkii hin qabdu kaniin hin qabu keenyu qabu yoo gaafa namuu qabu nagayaan an kophaan qabajee yaadillee gaafa rakkoon hawaasa keenya dhuftu hawaasa kiyyaa wajjin hin qabajee akkasitti yaaduun dirqama taha ka'arrallee arjoomaa waa kannanii obboleeyyan irraan tana gartee yaamicha keessan awwaachuudhaan arjooma kan arjooman illee waan sana amananiif na fakkaata. Kun waan bareedaadha. Rabbiin isin hundaa'u isin irraa jaalatu isiniin jecha inshaallah waan nu bira ga'e himneeti an dubbiin guddata tabiyaarraa
yeroo waa sobee taa'u yeroo muhadaraa dhaqee nama na qunxuu turiin if jala deeme dheereessitee jirta dhaabi nama naan juun baana akkas amma abbaa damnan tokko ofirraa ifumaa fi niif qaba wanna silkii xixiqqoo argachuu keessa ilaalee hundi keessan kaappii goraa isin warri waa tuttuqan kun tuttuqaame inshaallah tuttuqaa warri keenya namni tokko waan nu bira ga'e inshaallahu ta'ala isiniif himna maaliif jennaan namni keenya waani arjooma waan arjoomu irratti wanti inni arjoomu yoo galma geenyeef qalbii jaba wanti inni arjoomu yoo galma geesseef fuulduraaf illee ni jabaata ni cima jechuudha mooraalii walii eegaa deemuun gaariidha waan jiruuf waan harkanne walii himnee fuulduraafis jabaadhaa waliin jechuuf obboleeyyan keessa lamaan isiniif dura laalaa jirtan daawwachaa jirtan maaltu obboleeyyan isiniif dura daawwachaa jirtan warri amantanii yaamicha isaanii awwaattanii waa isaanirra buusaa turtan waan isin arjoomtan san nu biraan ga'anii jiranii akka gadii kanatti inshaallahu ta'ala waan nu bira gahe nuus isin beeksifna nu hordoftan barakallahu fiikum meeqoo yaani baafanna inshaallah maallaqa xixiqqaa duraan nu bira gayaa ture boodarraan seetin isteetimantii inni jirti waan ta'eef isinii hima kalee fi har'a waan nu bira seeneen inshaallah dursa isiniif hima kaleessa bakka takka akkaawuntii tokko irratti miliyoona 2,26,300 nu bira gahe akkasumatti akkaawuntii biraa irratti immas 823,700 nu bira gahe dabalataan irrallee dabalataan irrallee 379 akkasii kuma 300 fi meeqa 900 fi kuma 300 fi kuma 300 fi 98 fi 300 fi 30 bakka lama seenee jechuudha. Waliigala gara kuma 700 fi 96 fi 666 irra seene. Eega kanaan gana walii himne booda maallaqa xixiqqaa dhiyeenya kana seenaa ture gad deebinee hojii ilaalla walirratti meeqa akka ta'es deebinee inshaallahu ta'ala kan walii himnu ta'a jechuudha. Yaaboo hedduu takka isinirraa gammanne wallaahi rabbiin isin haa gammachiisu. Namni hawaasa fi yaadachuun lammii fi dirmachuun gaafa isaan rakkatan akka mooraaliin isaanii hin tuqamne mooraalii isaanii eeguun hedduu waan bareedduudha. Hedduu dhuguma rabbiitti mooraalii hawaasa kanaati eeydan qalbii hawaasa kanaati kan cabne eeydan isiniif jirra waan juusan sa'a doonuu lammii kanaa qabna akka isaan jaan gootanii rabbiin isinirraa haa jaalatu. Du'aa'ii akka ajaa'ibaatti rabbiin keenya fedha isinii goona. Waan seenee nama isinii himee jalaa finne gara du'aa'iitti dabarra isteetimantiin baafachuu jira dhiifama. Hayyee maayi 13 irraa seenuu eegale asladdiin maalleerii xixiqqaan jechuu ka duraan nurra bu'aa ture. Amma kareefuu himna kakaleessaa fi har'a seeneedha. Jalqaba irratti maayi 23 baankii gamtaa Oromiyaati moo baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Dhibba takkaas seenee ture biyya keessa arganna fakkaata. Itti aansee kuma takkaatu seenee itti aansee kuma takkaatu seenee maayi 13 uma jechuudha. Akkasumatti itti aansee ammallee dhibba takkaatu seenee maayi 13 numa kana ammallee kan biraa nam tokkommaas dhibba erge akkasumatti ka dhibba erge kanatti aanee namni biraallee 5,000 erge akkasumatti maayi 13 kana namni biraa tokkommaas 15,000 erge akkasuma namni biraallee 500 erge
akkasumatti itti aansee mallee namni biraa tokko kuma takka erge akkasumatti mallee itti aansee namni biraa kuma lama erge akkasumatti mallee itti aanee dhibba takkaa seenee itti aanee kuma lamaatu seenee jechuudha. Hundinuu maayii 13 ammallee maayii 13 namni tokko kuma 500 nagee namni biraa tokkollee kuma takka nagee namni biraa tokkollee 200 nagee namni biraa tokkollee 200 nagee khatti aanu khabiraa kuma 743 nagee akkasuma namni biraa tokko ammas kuma 8,500 akkasuma namni itti aanu tokko qarshii 20 biyyarraa na fakkaata akkasuma namni biraa khatti aanu ammas kuma 23,600 nagee jechuudha. Ammallee maayii 23 duuba tanarratti guyyaa osoo hin himiniin waa xiqqoo guyyaa irraanfadhee ture humni 23 boodarree nu maayii 25 sagaleen dhagamaa jirtiin dhagamaa jirti sorry maayii 14 humni 8,500 maayii 14 qarshiin 20 maayii 15 qarshiin kuma 23,600 maayii 15 khabiraa immoo maayii 15 kuma 5 namni biraa tokko kuma takka namni biraa tokko kuma 10 namni biraa tokko guyyaa 20 jechuumas dhibba takka kana fakkaata wanni xixiqqoon duraan seente maayii 20 irraa kaasee hanga guyyaa kaleetti hin seenne ture. Kalee isa immoo osoo maallaqni keessan guddaan kun hin dhufin dura nama tokko kuma 10 erge waliigala qabannee jirra waan akkaawuntii Oromiyaa irra bu'ee jechuun maallaqa xixiqqaa kana kuma 99 fi 850tu akkaawuntii dhumtii 28 san gubbatti bu'ee jira jechuudha. meeqa biraatiin nigdi baankii jira uummanni waan ta'e kuma 99 fi 850 akkasuma hojii gamtaa Oromiyaati kun. Hojii gamtaa Oromiyaati. Nigdi baankii irratti hooftiin torbaa fi dhibba takkaa fi 30. Hojii gamtaa Oromiyaa irratti keessan ergitan kana dura kakalee seene kuma 11 wajjin kuma 99 fi 850. Nigdi baankiin ammoo kuma hooftiin torbaa. Nigdi baankiin 850. Lakki kuma hooftiin torbaa dhibba takkaa 34 nigdi baankiin Oromiyaa irratti. Ayatun Oromiyaa. Nigdi baankii irratti immoo kuma 47 fi dhibba takkaa fi 34. Nigdi baankii turree boodarra maxxansineef waa xiqqoo seen. Waliigalatti itti hime. Amma waliigala mina Dr. Asli. Aye. Waliigala miliyoona 3 fi kuma 793 fi 644tu nurra galee jira jechuudha. Miliyoona 3 fi kuma 700 fi kuma 700 fi 93 fi 93 fi 644. Sa screenshot godhuun taa'u wanni kun tokko. fi 44. Allahu akbar angasii galee jira jechuudha. Magaalaa Okhama galee fi Haduraaniiti. Miliyoona 3 kuma 700 fi kuma 93 fi 644. Akkas. Maashaallah. Maashaallah tabarakallah. Kana fakkaata. Du'aayi waan dubbachuu feetan. Du'aayi godha yaw birri kana keessa birriin miliyoona 3 ka gara TikTok ittiin guurre uummatallee akka ifa ta'uu gidee karaa keessatti illee namoonni garaagaraa ittiin gaafatanii doolaara 27,000 guurre miliyoonni 3 ka garaa gama TikTok ittiin guurre kun immoo kumni 700 fi 60 way kareef inboxii dabarsan sammuu keessa qabu kaarra isinii galee ka kara PayPal-itiin ijoollee teenya gosti faamilii biratti walitti qabne kaarra ergame jechuudha. Kumni 700 fi
dhibbi sagalee fi jahatamii jaha dhibbi jaha maal jettan kaarra isin ergame sun ka karaa peeypaliiti dhibba kaleessa torbaafii risiitii isin erge suni ka karaa tiktookii giiftii mana makii seenne fi akkaawuntii kiyyarratti guurame maallaqa sanii haga sila maallaqicha ka isin ergame maallaqa uummanni guure miti ka ijoollee hawaalaa darayduuti maallaqni nuti sabtii galgala guyyaa wal qabee ture sabtii galgala nulle asii limitidii ganuu dhiisan sabtii galgala sa'aatii afuritti gara peeypalii dabarsine isin bira ga'uuf guyyaa 11 tura soo kanaafi maallaqa tilmaama doolaara 27 peeypalii muratee yoo baankii murate waan 26 ta'u miliyoona 3 fi 1,111 waan akkasii jala dhufa waliigala miliyoona 3.1 homaa dhufa kun miliyoonni 3 kun karaa peeypaliiti sanirraa mootu amma doolaara 1,200 nu biratti hafa doolaara 1,200 ka hafu boru iftaan yookiin gaafa guyyaa 11 risiitii asumaan akka uummataa maxxansitan isinii erga hin hafatu doolaarri 200 hafa ganaa maallaqni haayni uummataa kan bira jiru doolaara 1,200 hafa isa risiitii isinii erga ummata akkatti wal bira dhaabatu kanallee du'aayii gootanii waan ummata kenna kanallee yoo hin geetti fi miti akkuma isin jettan hin jirra jechamaa fi isinii jirra jechamaa malee yaa'ii kun ummata qeeqqamina jira buqqa'ee maatii 4-5 maatii 10 gadi dhaabdu soo kanaaf warra waan danda'u ummata keenya bira dhaabbatallee du'aayii gootanii fuula duratti illee ummata kana mallaqa keessatti ergamee isin bira ga'ee kana miliyoona 3 fi waayii kana waliigala miliyoona 3 fi 800 ta'anullee amma 100 ganaa isin dabalaa 100 ta'a kan biratti hafe soo kanaaf maallaqa kana duqeetii bituu fi wayyamoo waan nyaata wayii bituu fi wayyamoo waa godhee fi ganda wayii gadhaabu ta'a namoota birallee galchii kan waliin mari'attaniituma hawaasa biyya keessa namoota gurguddaa dabalatanii warra onlaayinii kanatti illee nu bira dhaabbataa ture mari'attanii akka gootanii nuti kaayyoon kenna namuma haga nu dhaga'ee irraa fuunee isinitti erguudha malee kana booda wanni goonu jiru yoo yaaduma kennanne malee gabaabumatti dura du'aayii dursaa ummata waan qabuun xiqqoorra kee guddooti bira dhaabbate kana ummata ofii bira dhaabbate kana du'aayii godha. Sagantaa itti aanu immoo wanni isin gargaaruu fi wanni hawaasni dhaga'uu qabu uummanni buqqa'e kun maalirra akka jiru waan kanallee yoo keessa baataniif natti tola bareedaadha waan godhuuf malallee yoo keessa baataniif natti tola. Hundaafuu dura du'aayii dursaa namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jettan kun hadiisa keessan kan ittiin jalaa fuudhee yoo sheekaa miti istaala malee. Du'aayii dursaa dura du'aayii uummata kana galateeffadha. Galateeffannaa hedduu galateeffadheeti. taate aslii keenya abshir wallahi mee aadam dhalatee kutakka dubbadheetiin du'aayii itti aansita jaanii dubbatanii inshallah du'a itti aansee akka ajaa'ibaa goona wallahi dhugaa keessa nama galatoomfanne rabbii isin galatoomfatu dursa wal galatoomfanneeti rabbillee galatoomfanne jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii gaggaarii ijoollee fannaan akkam nagaa fayyaa. Wallahi dhugaa dubbachuuf akkaan isin galatoomfadhu hin beeku hedduu haalli keessa turre ni beektanii haalli keessa jiru manni keessa jiru hedduu ulfaataadha. Haala ulfaataa kana akki nuti immoo isinitti himne haala salphaadhaan isinitti himne viidiyoo sana agartanii tokko qoomtan malee nuti akka isinitti himne agartee haala salphaa tokkooni isin ammoo hubannoo san bal'ifattanii nurraa hubattanii haala rakkataa keessatti agartee haala hamaa keessa jiraniif akka nu himan malee haalli jiru ulfaataadhaa hubattanii uummata keessaniif iyyitanii haala teessaniif iyyitanii abbaa keessanii fi obboleeyyan keessanii fi agartee dhaloota ol deemuu fi manguddoo teenyaaf iyyitanii hedduu galatoomaadha. Sochii isin taasisaa turtan TikTok kana hedduu hin beeknu warra Facebook kana TikTok hin dhufne isin jala taa'eetumaan isin laalaa bula halkan isin gubultanillee taa'eetumaan isin laalaa bula sochii bareedaa gootanii gama keenyatti dhibaa'ummaa ture
akkaawuntii isinii kan irratti turre akkaawuntii hojii gamtaa oromiyaa boodarra isinii kan dhibaa'ummaa ture sochiin isin taasiftan ammoo sochii addaati wallaahi billaahi rabbiin danda'a yaada muraada keessan guutuutti isinii haa guutu obboleen kiyya Hamzaadha Mubaarakii ijoolleen teenya hedduudha hedduu kan ammoo akka addaatti galatoonfadhu Sheekriyaadisa Sheekriyaan dhabbakaadha Ustaariyaadi والله هل كان سنة إلا إنه بوجيسه شهريادي أبو ثابر كمل بويه كمل دمامي نمود أنا بقول دمامو نموني عمري نورا غورغودا نمود الفاتا أبابولان عادي مكانك سوتشي سينكوتا ندو بريد هذا والله هدون زي راجم مدة بعانو بوز تاني بعانو كم مجيب تاني إسنون ديكا غلطة إسن لا فهم تيجي غلطة كودا إسن مالا